gogaa namaa jalatti yeroo raammoon itooftee baatu namni argee beekoo jiraate wanti kun mayyaasas jedhama. Naannoo tempereechara ho'aa ta'ettidha kan inni baay'ee beekamu. Wanti kun maalirraa dhufa? Raammoo sana miti kan gogaa keessa galee guddatee achi ba'u. Yeroo hedduu kan inni irra dhufu gosa tisiisaa jira. Gosti tisiisaa dhibee kana fidan. Tisiisni sun gogaa keenyarra keessuma naannoo madaan jiruu fi naannoo jiidhinni jiru dhattee teesseeti larvee yookaan hanqaaquu gadhiisti. Hanqaaquun sun immoo gogaa jala seeneeti gara maagootiitti gara raammootti jijjiirama. Sanaa booda kan raammoon sun gogaa jalatti qaama keenya nyaataa kan isheen guddattu. Inni gogaa jalatti ba'u kun yeroo baay'ee baay'atu malee wanti kun gurra keessatti, ija keessatti akkasumas naannoo funyaanitti ba'uudhaan ni beekama jechuudha. Tisiisni hedduun naannoo madaan jiruuf jiidhinni jiru taa'uu jaallatan malee tisiisni tokko tokko kan dhibee kana namatti fidan larveen isaanii yookaan hanqaaquun isaanii amala gogaa nama fayyaa gogaa seenee gogaa sana jalatti qaama keenya nyaatee achirratti guddachuu kan fidan jiru. Osoo madaan qaama namaarra hin jiraatin jechuudha. Kanaaf egaa dirqama madaan jiraachuun dirqama miti wanti kun dhufuuf. Furmaanni wanta kanaa wanti kun namarratti baanaan akkuma beekamu wanti kun yeroo hedduu turtii torba muraasaa booda kuma ishee gogdee ni baddi. Haa ta'u malee hanga sanaatti garuu nama dhukkubaa keessaa nama nyaata nama hoksisa waan ta'eef maal gochuu qabna? Petrooliyem jeelii yookaan paaraafiinii naannoo sanatti dibne akka isheen guyyaa muraasa keessatti ofuma ishee baatu taasisuun ni danda'ama. Yoo kanaan alaa garuu feccanii keessaa baasuudha. Erga feccanii keessaa baasanii booda dawaa ivermectin jedhamu fudhachuudhaan bakka biraatti akka isheen hin baanee fi larveen haftee hanqaaquun haftee yoo jiraatte akka isheen duutu taasisa. Akkasumas bakki faccamee keessaa ba'e kun sirriitti qulqulleessuu barbaachisa. Akka waliigalaatti dhibee kana hambisuuf maal gochuu qabna? Tokkoffaan qulqullina naannoo, qulqullina qaamaa fi madaan qaama keenyarra jiru qulqulluu akka ta'u taasisuu qabna. Madaan xixiqqoon jiraannaan bakka sanarratti tisiisni teenyaan dhufuu danda'a waan ta'eef madaan qaama keenyarra jiru qulqulluu akka ta'u taasisuu qabna. Akkasumas namoonni tokko tokko bakka jiidhaa kan rafan tisiisni bakka jiidhaa teessee hanqaaquu kana keessee deemti. Yeroo dheeraaf bakka sana namni ciisu yookaan uffata bakka sana yeroo dheeraaf tureeffachuunis gogaa namaatti kana fiduu danda'a waan ta'eef kana ofirraa dhabamsiisuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.